osoo gaafa qabamsa akkana bakka kana jiran sun jettee akkam meemtu kadhattee of irraa himte kun dini jira. Arfaatana godhee naas baraaree. Dhaabumee kana Maaliif dhaabbii? dhaabuu siin jira. Ayyee. Lakkoofsi tokko jeessa? Lakkoofsi tokko jee. Ammaati hanga gartee nan suru san baanutti hidha sirraa eegaa mana si qollofee deemnaa si qollofee deema. Hanga inni itti bahutti na dhageessa mana kana gabboon kan jiru. Irra immoo inni kun kachi kan dhabamu taate asii gabboon kan jiru akkasii beekadhu. Hanga bakka na jiru jiru gartee ifaan ifatti himtutti. Hogga sana akkam si godhu? Boo? Hojii. Awwa bilaashii jechuudha ifin cafaqinii irraa yoo ta'e. Nakan gauli. La, kanaan dho'itin nuti jirtaati sababa mucaan sun isa naa himsiifne. La, haa himu. Hoggaa hime. Ana waayima. Zaalima kun. Dhaabuu kana. Nama ofirraa hime naasi. Nama waan dalaga haati. Ati duufeeta. Jiraachuu feeta moo duufeeta? Hayyee firraa'uu miitii jedha. Oromoo beektaa miti. Firraa'uu. Oromoo beektaa. Firraa'uu miitii jedha. Aliinima. Maalima? Dhagaa qabtumaa sanaan. Ati duuba mee kana teessee cafaqamu dhamoo muka kana beeka dunaa raafuu dhiyanii isa muka kanaan si dhawwal laalle yoo firraa himte kunuunti jiru obboleessa jala dhageessa. Achitti akkasitti azabamu jiru na jiruuni ilmuma namaa. Halkanii guyyaa kanatti haati mana isaa bahuu jiru. Eenyu sun? Garaama keessaan si dhawa? Deemee siin jedhe. Dhagaa qabtumaa sanaan. Ragaa aboo ragaan barbaachiftu ni beektaa ofirraa hime. Dhaabuma yoo inni dide naan muka kanaan mataa facaasee adii kanaan mataa facaasee. Hayyee himi gaa ofirraa kennaa siraan dhorku jira amma naa si dhawutaa ammoo kanaa dura firri himi dafi. Hayyee kennaa usat hayyee himi gaa dafi. Hayyee sitti dubbadhu himi. Obboon waan hin Hayyee himi. Kennaa dhaabame hayyee. Waan inni qunnaa Kennaa dhaabuu si jedhe yoo inni immoo baate naatu isa gaafata. Tamsa boo? Hayyee. Bara amma siraan dhorku jira bara. Na dhageessa ifirraa himi na dhageessa yoo immoo baatte immoo dura naasi dhaaf. Dhageessa himi hayyee. Himi. Agurgoon na dhengaa. Haa himi jiin. Kennaa dhaabame bara amma dubbatu jira. Haa himsiis. Hayyee. Kuna jiru gurbaan karaa baadiyyaa waliin kutanii boo nga buna najjeesira. Bakki inni geessan Baadiyyaadha. Eessa? Amma gaafa dhumaa tartiibanii nu. Eessa? Eessa jiru? Oomishni kutan nyaaniin beeku. Bakki inni jiru sanaan beeku. Nyaaniin dhagee beeku. Wadeenyutti Eessa bakki ta'u sun bakka ta'u. ganda kan. Oo ganda baadiyyaa siin gadu garee. Himi. Baanaati. Himi. Bakka akkamii bakki sun? Baadiyyaa tanisee siin gada gas. Hayyee. Bakka akkamii bakki inni geessu sun? Nama Oromoo bira geessimu. Oo beeku. Bakki inni jiru san tilmaamaan nuyi dandeessu. Himuuf teessa. Nagaan himuuf Tilmaamuun beeku. Tilmaamuun beeku. Tilmaamaan beeku. Milikeeta wayii tola qabeetu qabdu. Milikkatan beeku maataa tokko jiryaan. Maataan maal jedhama kan? Mataan sun maal jedhama? Maataa Mansuuriyaa. Maataa Mansuur. Ganda kan? Ganda kamee? Ganda baaku. Ganda baaqu. Kaayaa baaqe. Hayyee. Kaayaa baaqe inni beekanis wanta maataa Mansuur sanirraa. Gara kamitti? Harka bitaa moo harka mirgaa? Bakka tan. Akka bitaa. Harka bitaati? Ati guyyaa inni geessu san si horiin geessisa? Wonga ni dhagee. Hin dhagee. Duuba ka dhageesse inni dhageen afaan akka beekaate yaasu. Abbaa himanaan jettanii du'uu ni mee'oo. Akkana himuun. Laa. Mana inni geessisan. Mana inni geessisan milikeeta isaa nuuf himu. Milikkata manaan beeku ganda. Bidiroomaa akkamiin? Lakkoofsa mee banni. Ragama mee? Gamuun beeku. Ragama? Ragama kamii wallaa? Manni akkam lakkoofsa meeqa? Akkam? Ragama meeqa qaba manni kun waggaa duroo ulaa irraa seenu? Mana isaan jiran. Akkama tokko. Ragama tokko? Jechuudha inni kun bakka sana Oromoo baay'inaan galamu jechuudha akkamitti itti geessuu dandeenye? Hin beeku waa isa gaafattan akkatti geessu. Hagee ittisan. Hagee ittisanii? Hayyee ni gaafannaati. Ati duuba akkuma duraatu hanga uleensitu maaliif ofirraan himintu? Haraa seeraatiin nan gaafanna rahaata na goonii qeeru jedhanii na bitanii na tuman. Oromummaan nasruu buusa. Duuba namni kun jiraatu akka deemu guutuun nasruu barbaada jira. Yoon isaan sun sitti dhufanii si dhiisan nuti afaan tolaatiin as baanee si gaafatu jira. Ati himu jirta. Halkan hin geenna tumu jiran boo jarraa keessa. Himu jirta dubaati. Halkan hin geenna tumu jiran. Halkan hin geenna tumu jiran. Yoon ifi osoo gaafa qabamsa akkana bakka kanaa jiran sun jettee akkam himtu kadhattee ofirraa himte kun dini jira. Arfaatana godhee naas baraaree. Dhaabumee kana Maaliif dhaabbii? dhaabuu siin jira. Hayyee. Lakkoofsi tokko jeessa? Lakkoofsi tokko jee. Ammaati hanga gartee nan suru san baanutti hidha sirraa eegaa mana si qollofee deemnaa si qollofee deema. Hanga inni itti bahutti na dhageessa mana kana gabboon kan jiru. Irra immoo inni kun kachi kan dhabamu taate asii gabboon kan jiru akkasii beekadhu. Hanga bakka na jiru jiru gartee ifaan ifatti himtutti. Hogga sana akkam si godhu?
Na dhabamsiifte. Sila bamsiifnaan Irraa katamu jawwaarratti mootii. qabimee qabi bakkeen ni sun. Har'a deebi'aa jiru. Bakkeen ni sun hunda. Maatoo galti. Aadee. Ganda Maatta Mansuur. Maatta Mansuur. Waariyaa Baawul. Aariyaa baagee. Harka bitaatti. Inni beekte. Harka bitaan. Harka bitaatti. Mutuun maaliif hin beekne? Mutuun sun waan beektaa? Hin beektaa jala sana. Beekan sun Suudaanii ta'uu danda'u. Suudaaniidha. Waa afaan Hin Oromoo. garee jala sana. Afaan Oromoo dubbatanii. Ni garan. Ni garan. Afaan Oromoo ni barani. Hin beektu jechuudha isaan san gartee fuudhatti illee. Kan garee nama akkasii. Isaan san bira nu geessuu hin dandeessu. Bakka isaan hin beeku. Isaan hin beeku. Bakka isaan bitanii hin beeku. Ni nagaree malee. Ni bitee jechuudha isaan. Ni bitee. Ni bitee. Ni bitee qabsee. Dhaabbadhu. Maallaqa isa kana. Amma hangee gartee isa kana bakka san deemee agarrutti inni asii gabboo isaa jiru. Naa uummanni Ulaatti qollofeeti qollofnee deemu. Hidhaan morraa eega. dhaabbadhu. Maattaa maal jettee? Maatta Mansuurii jiru. Maatta Mansuur. Qaariyaa Baawul. Aariyaa baagee. Uummanni raqama meeqa? Raqama tokko. Raqama tokko. Raqama tokko. Raqama tokko jiran waliin raqama jira qabu. Inni soddomii kooluu. Ooloo moodeliin. Eedin Beedruuma giraawundii jechuudha. Bedoo. Bakka namni irraa eegalu. Bedoo wanti giraawundii isaa meeqa bira? Raawundiin isaa sadii. 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 Duuba akka namni beeyleetti maasu ta'uu ni beekta. Hin dhagee. Dhageesse. Dhageesse. Ayyee qabimee manganumaa fayyame qabii hawaanaa siin jenna dhageessa. Amma hagaan guddoon maal fitti jaanna dhageessa. Laa kana jeesanii wanne curii rabu. Ajjeesu miti. Gaafa gartee bakka san deemee. Gaafa naqee isinitti mana jeeftanii. Gaafa immoo Achi deemee dhabnee isni dhabame bakka san deemee. teen jirtu beekamu. Bu'aan dabalataa isaa waliin isin gaafadhe bakka kanaa jira isiniin ji'a fa'aa. Wayi siin nu gaafata silaa. Bakka inni jiru hin jette hime. Duban qaba. Baree bitee baramma. Nachiin geessu. Hin himne siin hin jennee bar. Kanarraa bakka ammaa teette kana. Dhahinee laalleeti yoo bakka san hidhamne ati immoo mana kana keessaa gadi baatu ulaanaa sirraa eegaan siin jedhe. Ulaanaa si qollofee si biraa deema. Dhigumtanarraa. Naa dhufee sirraa banammaa. Gabboon kee hin jiru. Ayyeedanarraa. Dhageesse. Raayii raayii kara. Narraa eegalee. Ayyee raayii. Najjeeltanii. Raayii keedhaadha. Raayii. Haydaan turuu sirraa eegamte. Tartiibaan haa inni bakka san. Tartiibaan bakka sanii yaana. Ammoo gaafa inni sun bee nagaan baatattis na dhageesse. Olii gitaar. Olii gitaar. Najjeeltanii yoo. Maaloo hojii ta'a. Hojii ta'a hantuu isintu hin deeman. Kannaan isa amma lafaa samman tana bakka san deemneeti bakka inni geessan hunda jechuudha. Ni deemee. Deemnee laal garuu immoo inni asii gadi immoo dhageessa. Yoo niif immoo isa achi kan namni taate osoo kana namni ilaalee agaruuti isa jechuudha. Ajjeefnee isa du'aa isaa isaarra darbina. Itti qollof. Ulaatti qollofne biraa. Biraatti qollofneeti. Biraa deemna haasoo inni kanaan ta'u. Nyaata hojii watti kan inni. Nyaatatti kan nyaata nyaatu. Nyaata. Nyaatanii kan Maa gabbee bitaa moo bitaa? laa naafidaa fi boo Nyaata fitiif. badi. Loonii fi gartee bakka inni yeroo waan jiraatu. Rifeensi baase. Atamoo inni damte. Inni damte. Miidhee. Ulee sana fakkeenyaaf osoo hin tuqamne. Maali minna Bakka bakka? namaa ni. Rakkaa kana goonuu natuma jalqaba natuma. Afaan Oromoo bareedaan nan gaafanne. Haasanii fi mutiitti. Silaa afaan nagaatti si gaafatan osoo bakka kana keenya buraan ta'a. Inni nima. Duubatti yaa'oo isaan isa biraaraanis eegatumaan tumaa hin oolamne maan buraan hime. Hojii maqaan Namni kun nama si dhiisu deemuu miti. Dala kana fakkeenyaaf kadiir kana walitti illee dhiyaatte dhagaye. Yoo duute sirrifatu warra. Sawan kadiirii fi nasuun Siif tokko mire osoo bakka kanatti fakkeenyaaf gaafa san sibitanii jala si oofuu san qofa osoo hin ta'in osoo ati duute illee sirrifatee isan hin baasu. Sinaan sirrifatu taate akka gaafaatti qabamtee itti mumtuna isa turte gaddiisee si barbaadan eegaltee gowwummaadhaa fi du'aanuu nama ballaquudhaaf ol kaatee deddeemte malee. Ammaas dhagaye hangaan bakka san dhaqee mana sanaa dhufu yoo mana argee kadiir silaa'uu sirrifatee bakka sanaa si baasuuf dhufu hin jiruuti. Nuti gassi deemanii deemta. Gadeen si dhiisa. Hangaan mana sana ijaan agarreetti immoo bakka sanaan baatu. hanga isaan galtee. Hangaan mana sana ijaan agaree bakka sana garuu ammoo manuma agarraan fixattee. Nasuun ta'u jira. Ta'u jira. Eessa ta'a? Achida. Boqonnaa mataa fayyaa qabnee walitti. Eenyu achi baay'ee? Gandaa geesse. Musaa geesse. Akkita jirtaa faalchitti. Achi jira nagaa qaba. Nagaa qaba. Ijjatee garte kaate. Nama akkana jedhe. Nama kana jedhe. Dhageeffadhu. Maan arge maan jenne bare jiru. Hojii jiraa gaafa qabeenyaatis. Ambar isa kana ati lafa wanna qabdee sinaa jettaan
waan inni dhaqqabee qabaan sin jedhu. Barra kaanuu beekadhu tumaa ooluu miti nama suuta gaafataniiti. Haasawuu isaa irraa baasanii. Qaataan himee. Afaan nagaatti si gaafanna jechuudha. Qonna fidee bakka fidee hin beeku. Hanguu danda'u naannoo fidee buufu jedhe. Eenyuun Wanna deemtu sani. Si tumee jiru. Manguddummaa fideen si'a nada. Akka namni nama gaafatu tartiibaan nama gaafatu. Agar ammaati gaafni si dhumatti dhagaye. Bara maniin beekte isaan gijeen sirraa hiilatan. Baala mata deemu. Gaafni si dhumatte gaafa mana sanii dhabu. Dhageessee? Amma himee jiraame. Amma himee jiraame. Akka nama gartee waan hunda jalaa beetti laala. Dhageessa. Ayina malee isaan gamma dhagaa argu. Nama tume kanarraa walumaan dheedhee amma nyaata fiti nyaata haa nyaatu. Innilleen taa'ee itti haa yaadu hangana. Wanni nyaata jirtu. Amma baratu jira. Achi jira. Achi jiraame fagalaan ni beektaa biratti. Kanarraati takka gaafa na turuun qabame jechuudha jechuudha siwaamanii singarsiifne. Achi jira hin dhage. Imaaraan maal jamti? Imaaraan jenne. Mansuur qaaree baabur jira bakka inni jiru harka bitaa jira imaara harka bitaa. Imaara wanti hin jamtu hin beeku. Imaara maqaan beektu jechuudha. Ayyee kan Saree harka bitaa jira harka bitaa jira. harka murbitaa jechuudha. Himee jira amma dhugaa himee jira. Egaa afaan tokko keessa namni lama ni jira. Injir. Ayyee Yalla hangasu. Inji. nyaatas fitii fi asumaan dhugaa Ulas tin kollo kata kali. Abe, ulas tin kollo fetin biraa deema. birayane nyaatee kan naaf. Ammoo gaafa inni itti dabarre Isuma deebine. isuma deebi. Amma pillan ni beekta. Si udii sun ta'u urbaa kana dhiisnaa jedhu jirtame awwaa inni ta'een beeka. Inni lallaqaamu beekadhu maaliif nama waan kana dhageessitii qofa osoo ta'e argatti amanuudha beekadhu agaafa agarree innis na jaabee Hidhaatti deebisiidhaan haa ta'u gosu. laahidhaan amma tan innis haa ta'u qomatti ulaatti qollamnee deema. Ulaa qolfii wayii sabira diinaa diidee naa deemani. Nama kana haa abbaluus akkasitti nasruunis akkasitti qixaatamu jireenyaa isa kanas hin qixaannuti. Dhageessa amma hidhaa irraa eegee mana kee jiraame asuma haa ta'u. Qixaatamutti jiru ati hin garre kaa'oo. Waa'us kopi. Us. Dhiisnee kan lama dhiis. Nasruun qixaatamutti jira. Akka isaa kun hin garre namni. Hin garre. Qixaatamutti jiru daa ta'u. Kafa Muusaa malee akka godhu jiran hin galle. Usboo. Amma dhiis gaayyaan gana himuuf hawa eegee menninis oo na dhageessa. Kennaan gaa beekadhu isas nagaraatu gubate na dhageessa. Silaa osoo kun hundi sitti dafin ofirraa himte waan bareeda ture kana hunda tumantu waan ta'uu hidhamtee Afaan nagaatti. akka bu'uuraa mana keessatti hin qixaatu. Akkasiin fille. Afaan nagaatti namoonni haasa'atu wal beeknaa hin jennu. Si galtee kana ijoollee wal beeknaa. Hussein nan gaafate Hamtuu godhutti galtee eenyaa miti. Nagaa eeggattee ijoollee qabdee bitti. Himee boo bakka inni kun jiru. Eessa Himuti. ni nyaachisanii akkattiin fuula kana. hin nyaanni maal nyaata? Maal nyaata? Isa ammoo waan Amma achi jiraatee ma fudhaa jiru kaas. Hayyuu akkasitti hidhatti deebifte moo? Ilaa yoonni hojjetti deebisa. Amma illee isaa jechaan inni. Eenyu jechuun illee jimte. Eeguma billee deebite. Gaafuma gartee killee isaa mana hunee fi inni itti dhabame seefi killee fuudhumatti. An killee hundi su baafas hanga dubbinti. Naatu bira taa'ee keessa gartee Gaafa dhageessa. Amma tan deemnee isa laalaati. Nyaata inni asii fiduu ni nyaata. Ammoo hanqaan nyaata kanarra fiduu. ammoo atis gaa waan amma jette kana booda gaafa deebii wanni kun yoo ciramnes afaan tokko keessa argamne lama jiru. Hanqaan nyaata fiduu fi gaafa. Ayyee dhageessa. Waan jedhu jaalladha. Akkuma harree jette kana borus jette. Kana hunda jaalaa na jaabaate jechuudha. Tumeensaa fi hidhaa kana ilaalcha. Amma eegee hidhamte hidhaa kataa keessa taa'u jira. Akka ilma namatti jiraatutti hin jiru. Maaltu kana hunda si rakkisuun maaltu rakkoo sana si naqe yoo ofirraa hin ta'e maal si dhabanne sana. Shaayiin lafaa kan gosa. Santuun as bada. Irra baay'ee baay'ee. Nagaan tumanii Naguma nagaa miti bar silaa obbaa inni dhufee kanatti namni gartee inni si ta'e galu si gaafate gaafa suma silaa firaa bite akkanatti mana keessatti teessu adda bamtee deemteetti jireenya qaba ofirraa dalagattee jiraata. Nutis garuu waan si maakkuleessa fayyaa eeguu baate takkaa dalagaa teenyaa hunda dalaganne deemnee na sun barbaadu jirra namni kun tokko namne magaalaa kana keessaa bakka hunda deemnee barbaadu jirra. Akkas. Namni kun tokko lamaa miti wanni isaan illee itti situmuu danda'a waa'ee kana malee waan biraatiif himi namni lafa haree kamatti Amma kaameraa irratti fuuti. Dhalee. Shaayiin lafa kaa'ame. Deemeetiin hiidi. Qubsii fi fuul fidee fi haa nyaatu. Ammoo gaafa hidhamne duufta. Nageenyi akkamaa kun jiru. Ayyaana tutti batangasutti kanarraa amman tana Kaameraan tuftuuf. kanarraa gaazexoota kan nyaata gartee jechuudha caalaa gammachuu walitti deemuutti innillee gartee himee jira kanarraa isaas gartee nyaatatti kan inni deemnee bakka inni nuuf hime san deemnee
isa gartee barbaadu deemna inshallah du'aayin nuuf godhaadha isallee gartee akka gartee kana hunda yaalaa rabbiin najaa baasu du'aayin nuuf godhaa yennaa oromoo teenya kanarraa wanni isinitti dhaammadhu warra kana garuu innis gaa kana dura gartee yaada kana hunda gartee ofirraa himin bakka inni jiru ofirraa himin akkanatti gartee naas fararraanii jechuudha ragaa kana godhanii jechuudha kanaaf inni simuu diddee jee afaan nagaatiin nagaa banne jee waa itti haasee jira inshallah hanga gartee walitti deemutti nagaan nuuf turaa isin jenna